እሺ ስሜ ሙዲን ይባላል። ሙዲን ቃሲም ይባላል። ከመጣው የተወለድኩበት ጅማ ነው። በተለይ አሁን ባንክ ቤት ምናልባት ወደ ከተማ ስንወጣ መታወቃችን የኦሮሞ ከሆነ የኦሮሞ ወይ የደቡብ ከሆነ የት ልትሄድ ነው? የአማራ ከሆነ የትም አገር ትሄዳለህ። መቃን ኪያ ሙህዲን ቃሲም ጀደማ ዳለወን ኪያ ጎዲነ ጅማቲ yoo dhalataa oromoo yookaan ummatoota kibbaa taate gara magaalaas ta'e dhimma kamiifuu deemuu hin dandeessu. Waraqaa keenyummaa kee ilaalanii baduuf jirta waan ta'eef jedhanii si ukkaamsu. Loltoota sabaan amaaraa ta'an qofatu bilisummaa guutuu qabu. Dhalataan oromoo gara baankiis ta'e bakka biraa deemuuf ni shakkama. Yeroo tokko harmeen koo qarshii naaf ergitee baafatuuf gara baankii deeme. Achumaan daandii irratti warri amaara ta'an na qaban. Waraqaa eenyummaa kiyya ilaalanii oromoo ta'uu baran. Ati baduuf deemaa jirta waan ta'eef jedhanii na hidhuun gara magaalaa Kombolchaatti na geessan. ልጠፋ ነው ብሎን ያዙኝ። ከዛ ፖሊስ ጋር ተደወለ። ቀጥታ ወደ ኮምቦልቻ ወሰዱ። ከዛ እንደዚህ ነው። በጣም ከባድ ነው። ወራና ካባ biyyattiitti deemaa turee fi yeroo ammaa dhiibee gara gidduutti seenaa jiru kana wajjin wal qabatee Oromoo fi saboonni biroo hedduun miidhamani. keessattuu miidhamni Oromoo ammoo keessaa fi alaan ta'uun isaa hagam takka Abiy Ahmadii fi dabballoonni isaa ummaticha cabsuuf hojjetaa akka turan ifatti kan agarsiisudha. Alaan Abiy Ahmadii fi waahillan isaa maqaa adda addaa itti moggaasuun hoggansaa fi qareeyyii Oromoo hidhaatti uggurani, kaan ammoo ni galaafatani. karaa caasaa sirna bilxiginnaatiinis bifuma wal fakkaatuun qondaalotaa fi miseensota Oromoo tahanii miirri Oromummaa qaban humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti kakaasuudhaan dararaa turani. Ammaas kanumatti jiru. Dubbiin dargaggeessa waraana keessatti booji'amee kunis loogii fi hammeenya humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa dhalattoota Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo irratti raawwataa jiran hedduu keessaa agarsiiftuu tokkodha. Juntaa jaanii nama kakaasanii ijoollee baay'eetu olola kanaan gowwoomee irbaata rasaasaa ta'e. Dubbichi soba ta'uun turee eegan harka kennadhee naaf gale. Juntaan Abiy Ahmad mataa isaati waan ta'eef dargaggoonni olola kanaan gowwoomanii lubbuu isaanii balaaf saaxiluu hin qabanii ja namni harka kennate kun በጣም ከባድ ነው። አሁን እኔ ደግሞ የሚያስተላልፍ አንድ መልእክት አለኝ። የኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው አትሸወዱ፣ መቼም አትሸወዱ። ጁንታ የሚባል እኔ ድሮ ጁንታ ተሮ እንደዚህ ሰው የሚበላ ነው ይመስለኝ። አሁን እዚህ ጋር በአምባሻ በዳቦ ስሮጥብን ማለት ነው በጣም ነው የገረመኝ። በተለይ የአዲስ አበባ ወጣት ማለት ነው እንዳትሸወድ፣ ውሸት ነው። ጁንታ ቢራሱ እሱ ነው ወላሂ። ቦጂያማን ከንብራ መቃን ኢሳ አህመድ አብዱሰመድ ጃሙ ዳሎታን ሀረርጌ ከንተኤ አከነጃ ዋና አጃኢቡ ኬሳ ሚሊሻን አማራ ከበጀነማፍ ሂንቀበኒ አኒ አከ መታ ኪያቲ ነቦችሰኒ ጅሩ ኢጆሌ ኦሮሞ በደኒ ዴመን ከራቲ ቀበኒ ሲቢለ ቀረቀቡን ለፈቲ ሩኩተኒ hidhannoo irraa hiikkatanii deeman jechuun hammeenya ilmaan Amaaraa hima. Ani maqaan kiyya Ahmad Abdusamad. Kan itti dhaladhe Oromiyaa. Iddoon dhaloota koo Harargee. Ganda Gobeensa. Aanaa Gammachiisi. Dhugaa Rabbi wallahi waan dubbadhu wayya kan ajaa'ibu nu warreen matalaqaadha naannoo Amaaraa dhufanii isaaniif loluume dhugaa Rabbi na boochisaa turan anaa kana ilmanni Amaaraa jechuudha. Wallahi milishaan Amaaraa na boochisaa turte na jechuudha. Si kabaja sillaattu kabaja tokkicha sillaattu amma ijoollee Oromoo baddee karaa deemu jirtu qottoodhaan namni akkamitti qottoodhaan ilma namaa gachiifsee qottoon qaxaaqatee qaama isaa achitti du'aa darba. Kan isaan kan dhufaniif Amaaraa jedhanii mootummaan galche. Qottoodhaan ilma namaa akkamitti namni qottoodhaan qaxaaqata qottoodhaan qaxaaqatee du'aa achi haa'e mansaara irraa fudhata. Mansaara irraa fudhatee si gargaara jedhanii mucicha xiqqaa tokko fa'aa isa ijaaru mucicha xiqqaa tokko mansaara si gargaaraa fidi jedhanii indaganaa mansaara irraa fuudhanii dullaan ari'an. Gargaarsa soo jiraate wadda silaalee laawwayyaadha. Gargaarsi isaan namaaf laatan hin jiru. Namni kun dhaamsa isaatiin yoo duute biyyaaf du'i malee biyya namaatiif du'uu hin qabdu jechuun dargaggoota akka isaatiif dhaamsa dabarseeti jira. Dhaamsa hin qabu yoo duute biyyaaf du'i malee biyya namaatiif hin du'in. Dargaggoonni kakayyaa akka ibidda keessan galleen dhaamaaf.
ani amma ibidda seeneen ibidda keessa jira akkana boqqolloo bilcheessanitti keessa gara gaggalee boqqolloo bilchaatu hasalaan barbaadan akkasitti keessa gara gaggalee arge an dargaggoonni akka biyya fiiti yoo du'aadu biyya namaatiif duun rakkisaadha seenaan sahaasa gaaf tokko yoo biyya namaati duute seenaan sin kaasu biyya keetii yoo duute seenaan sahaasa biyya kiyyaa qabsaa yoo du'e seenaan na kaasa gaaf tokko biyya namaatiif duun seenaan leen sin kaatu ina sinawwaadha illee gubbarra sakaani gadillee namni si fageessu jiru huno akkanuma lafarra sakaani yoo feete achumatti tortortaa'u huno bashoo kan nama nyaata huno guyyaa jaan reeffa keessa ciiseen arge reeffa keessa guyyaa jaa huno bashoo nyaata qarab ka gooti sareen akkanatti irraa nyaatti sareen an biyya yoo ta'e dargaggeessi biyya fiitiif haaduu an dargaggoon akka biyya biyya fiitiif haaduu garuu biyya namaatiif akkan dhaamaaf. Akkuma irra deddeebiin ibsamaa ture karoorri Minilikummaa fi nafxanyummaa Abiyyi Ahmadii fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa oofaa jiran karoora nu malee kan seenaa afaanii fi duudhaalee saboota biyyattii tuffatuu fi cunqursuu irratti hundaa'edha. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tibba kana akkas jedhanii turani. Uummanni tokko garaagarummaa isa keessa jiruuf kabaja yoo hin qabaatin namummaadhaafis kabaja hin qabaatu. Gochoota akkasii dura dhaabbachuun mirgoonni dhala namaa akka kabajamaniif hojjechuu qabna. Hawaasa yookaan biyya tokkoof garaagarummaan jabina jabeeffatanii qaban malee yaaddoo hammeessanii balleessuuf itti dhaaddatan miti jechuun dubbatani. Mr. Antonio Guterres jechi isaanii kun kallattiinis tahuu baatus fiinxaaleeyyii Amaaraa fi qondaaltota bilchiginnaa halkanii fi guyyaa jibbiinsa lallabanii fi dhala namaa akka bineensaatti daboodhaan reebanii addabaabayitti ajjeesaniif akka ta'e ifaadha. Karoorri maqaa madda mariitiin Minilikummaa yookaan ammoo piroojeektii Minilik lammaffaa karaa hordoftoota isaatiin lafa qabsiifamuuf yaalame jaarraa tokkoo fi walakkaaf yaalamee kufee jira. Abiyyi Ahmad akkuma irra deddeebiin lallabaa ture afaan qawwee fi bittaa siyaasaatiin ummata kamiyyuu jilbeenfachiisuu barbaada. Gochaan Abiyyi Ahmad akkuma qorattoonni fi xinxaaltonni gaanfa Afrikaa hedduun irratti waliigalan abjuun isaa kun Itiyoophiyaa dullattii ijaaruu tahus hojiin impaayera Itiyoophiyaa balleessuuf qarqara gahee jiraachuu agarsiisa. Ameerikaa fi biyyoonni gama dhihaa Abiyyi Ahmadii fi dabballoonni naannoo Amaaraa ummata siviilii gara dirree waraanaatti bobbaasuu fi fixiinsa jumlaa lallabuu isaaniis ragaalee barbaachisoo tahan hundaan utubanii barreessanii jiru xinxaaltonni kunneen. Rashid Abdii hanga William Davidson, Profeesar Aleeksi Diwaali hanga Tooni Maganaa kallattii badii Abiyyi Ahmad qabatee adeemaa jiru kana balaaleffatanii jiru. Lola Tigraay keessatti deemaa jiruu fi ajjeechaa jumlaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkasumas jeequmsa siyaasaa fi kufaatii diinagdeetiin guutuu biyyattii guutumatti bulbulaa jiru kanaaf sababa hedduutu jiraa jedhu Profeesar Aleeksi Diwaal xinxala isaanii yeroo dabreetiin. Sababoota kanneen keessaas kufaatiin haaromsaa sababa dheebuu aangoo Abiyyi Ahmadiin dhalatee fi koronaa dahoo godhachuudhaan filannoo seeraa fi heera biyyattii cabsuudhaan dabarfamuuf sababoota hangafaa tahuutu beekamaadha. Mootummaan naannoo Tigraay waggaa tokko dura labsii Abiyyi Ahmad baase diduudhaan filannoo ummanni naannichaa miiliyoonotaan lakkaa'amu irratti hirmaate taasise. Dhaabbileen siyaasaa fi qabsaa'onni Oromoo seeraa fi seeraan ala dabarfamuu filannoo kanaa falmuudhaan shira Abiyyi Ahmad fudhachuu didani. Ummanni sagalee tokkoon ka'ee sirna bilchiginnaa hiddaan buqqaasuuf fincila guutuu Oromiyaatti dhoose. በግልጽ አስቀምጦታል። ትዝ ይለኛል ሌንጮ በኦሮሞ አመራር ካውንስል ላይ ስለ ምርጫ አሳይመንት ተሰጥቶን መጀመሪያ ያደረገው ስለ ምርጫው ከማውራታችን በፊት ምርጫው ይደረግ አይደረግ የሚለውን እንወያይ ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግሞ ያሉት ነገር አለ። ህገ መንግስቱ እዚህ ላይ ግልጽ ነው። ምርጫው በአንድ ቀን ሊራዘም አይችልም። ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ምንም የህግ ማዕቀፍ የለም። እኔ ደግሞ ከህገ መንግስት ውጪ አንድም ነገር ማድረግ አልችልም ብለዋል። በህገ መንግስቱ ውስጥ ምርጫን ለማራዘም የሚፈቅድ ህጋዊ አሰራር ፈጽሞ የለም። ቀደም ልደቱ ስለብራራ አልደግመውም። እሺ ይሄ ከሆነ አሁን እኮ የተስማማንበት ነገር አለ።
ምርጫው አይራዘም የሚል ፖለቲካል ፓርቲ አላየሁም እኔ። ምርጫው መራዘሙ ላይ ሁሉም ኮሮና ሲሪየስሊ ስለወሰደው በዚህ ወረርሽኝ ጊዜ ምርጫ ይካሄድ የሚል ድርጅት የለም። ምርጫው ይተላለፍ። ሲተላለፍ ግን ህገ መንግስቱ የማስተላለፊያ ዘዴ ስላልቀየሰ ስላላስቀመጠልን መፍትሄው ፖለቲካዊ ነው ማለት ነው። ምርጫ የማስተላለፍ የመንግስትን እድሜ የማራዘም ጉዳይ አላካተቱበትም። ይህ ማለት አዲስ የፖለቲካ ስምምነት በዛች ነጥብ ላይ very important በዛች ነጥብ ላይ በአጠቃላይ ህገ መንግስቱ ላይ አይደለም እያልን ያለው በዛች ነጥብ ላይ አዲስ ፖለቲካዊ ስምምነት ህገ መንግስቱ የሚተረጎመው የተጻፈና በዛ ሰነድ ውስጥ የተካተተ ነው የምትተረጎመው። ሌላው ክርክር የሚነሳው በዛ ላይ እዛው እስከሌለ ድረስ ያንን ሳትነካው አስቀምጠው በዚህ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ስምምነት ያስፈልጋል። ይሄን ምርጫ እንዴት እናራዝመው? ምርጫ በሚራዘምበት ወቅት ለሚፈጠረው የመንግስት ክፍተት ፓወር ቫኪዩም በምን መልኩ እንሙላ? ምርጫው መቼ ይካሄድ? በምን አይነት ሁኔታ ይካሄድ? አሁን እኮ ችኮላው ራሱ እየገባኝ አይደለም። የኮሮና ኢፌክቱ መቼ እንደሚያበቃለት በግልጽ በእርግጠኝነት የሚያክሰው በዚህ ዓለም ላይ አለ የለም እንኳን በሀገራችን ላይ። ስለዚህ ግልጽ ያልሆነና ኦፕን ኢንድ የሆነ ሲቹዌሽን ስለሆነ የሚያዋጣው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የፖለቲካ ድርጅቶቹ ተቀራርበው ለአጭር ጊዜ እስከሚመጣው ምርጫ ድረስ የሚሆን የፖለቲካ ስምምነት የፖለቲካ ቃል ኪዳን በዛች ነጥብ ላይ ማበጀቱ ነው የሚሻለው። ይሄ ብቻ ነው እንጂ ሌላኝ የሚያስኬድ አይደለም። ሀሳጆ ኩኒስ አብይ አህመዲ ፊ ሌሊስቶota amaaraa sirnichi keenya jaanii amanan waan mufachiiseef hidhaa fi ajjeechaa dheekkamsaa fi uggura baajataa dabrees weerara waraanaatiif karaa bane. Labsii lola kaabaa fi labsiin filannoo dabarsuu Abiy Ahmadii fi waahillan isaa kun saboota cunqurfamoo biyyattii biratti mormame. Abiy Ahmad garuu mormii ummataa karaa nagaa fi tasgabbii qabuun mariin hiikurra michuu isaa abbaa irree Isaayyaas Afwerqii waammatee waraana Tigraay fi Oromiyaa irratti labse. Tigraay dabalatee guutuu biyyattii keessattis yakkoonni namoomaa suukanneessoo ta'an raawwatamani. Ajjeechaan jumlaa fi gudeeddiin dubartootaa fi daa'immanii gurra addunyaa gahe jechuudhaan ka'umsa jeequmsa siyaasaa Itiyoophiyaa jalqabarraa barreessaa fi xiinxalaa turani. Hayyoonni gaanfa Afrikaa kanneen akka Alex Diwaali fi William Davidson faan hayyuu fi qorataan hariiroo alaa fi imaammataa Profeesar Stephen Walt bara 2019 keessa akkas jaanii barreessanii turani. You can't defeat nationalism, so stop trying. Sabboonummaa sabootaa balleessuu waan hin dandeenyeef yoo tuttuquu dhiiste wayya jechuun barreessanii turani. Garuu minilikoonni waan argan irraas tahee seenaa dabreerraa barachuu waan hin dandeenyeef qeerroo fi qarree irbaata ibiddaa taasisanii ofii isaaniitii ammoo hoo'ifatanii jiraachuu barbaadu. Garuu sadarkaa qabsoon diddaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo irra gaheen abjuun minilikummaa kun guyyaa adiin ija addunyaa guutuu fuula duratti diigamaa jira. Qabsoon sabboonummaa sabootaa fi hiree murteeffannaa ummattoota wareegama qaqqaalii kaffalamaa jiruun dhugoomuuf qarqararra gaheeti jira. Faallaa kanaa ammoo pirojektiin minilikoota diigamee yeroon yakkamtoonni harka dhiigaa fi hattoonni kiisiin dhiibbaa badii raawwataniif itti gaafataman dhiyoo ta'uun ifatti mul'ataa jira. Pirojektiin minilikummaa sirna bilxiginnaa ijaaruuf dhiiga lammiilee kumaatamaa dhangalaasaa jiru qabsoo ummattootaatiin madaa'ee jira waan ta'eef qabsoo ummattoota biyyattiitiin xumuranii argata.